Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune hordoftoota chaanala abdeetu akkam jirtu wanta keessanu baga jiraatanii irra geessan isiniin jecha irraas akkuma beekamu shabaka bilaashaa jechuudha. Zaynii firii moobaayilii riyaala 60 akkasuma moobaayilii riyaala 39 jawwii firii isiniif hojjetu qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Aappii kana warri beeytan ni beeytan, warri hin beeyne immoo laaltanii amma irraa fayyadamtan jechuudha. Anamma isattiin fayyadamaa jira. Egaa gara barnootaatti dabruudhaan duratti warri YouTube chaanaalii abdeetuubii faaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma ammallee mallattoo bilbilaa sangattuuqa oolta jettu irra deeffadha. Viidiyoo kana ammallee waggaa laatan booda yoonii fi isinitti tole jechuudha laayikii godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa gamanumaan gara barnootaatti waliin ceena. Appilikeeshinii pilaastorii keessaa argachuu dandeessanii. Pilaastorii keessa erga galtaniin booda bakka search jettu sanarratti tunnel gootanii barreessitan. Kun akkuma argitan aappiin takkaffaa irra dhufu kana warri beeytan ni beeytan jechuudha. Anamma gabbuufadhee waan hin qabuuf open irra dhooyne waliin seenna jechuudha. Appilikeeshinii yeroo dura galtan update jetta jalaa tanarra gaddootanii update godhattan. Erga update godhattaniin booda ammallee asirra gaddootanii moobaayilii riyaala 60 asirratti isiniif hojjeta. Akkasuma immoo zaynii firii jechuudha asirratti isiniif hojjeta. Akkasumatti leebiraalaas jechuudha jawwiidhaas firii akkasumatti isiniif hojjeta. Irra yaatanii barbaadanii irra guuttachuu dandeessanii. Amma an zaynii irratti isinitti agarsiisa. Zaynii kanarratti irra dhooyin amma erga haala kanaan itti guuttattaniin booda servera isaa ka gubbaa akkasumas itti dhiistaniin tuytanii connect bichaa gootan. Walumaan ilaalla. Kun akkuma argitan appilikeeshinii connect ta'ee jira jechuudha. Aappiin kun baay'ee takka jabaadha. Sa'a isaallee baay'ee nama kanna jechuudha. Sa'a yeroo dura galtanii gabbuufatanii isa banattanii itti fayyadamuu eegaltan sa'a 24 isinii kanna jechuudha. Kun akkuma argitan amma sa'a 20 naa kannee jira. Sa'a 4 naatu irraa fayyadamee hangana deebise. Sa'a dabalachuu barbaaddan ammallee add time tajaajilan irra gaddootanii akkasuma viidiyoo ilaaltanii jechuudha. Sekondii muraasaaf sa'a dabalachuu dandeessanii. Egaa irraan tana barnoonni keenya kaarraa asirra raawwata. Warri appilikeeshinii bitii jechuudha baatii ji'a itti osoo isin duraan dhaabbanne ji'a fayyadamuu barbaaddanis lakkoofsa asirratti isinii maxxansinaa keessaan nu dubbisaa isiniin jenna. Egaa viidiyoon irraan tana asirra raawwata. Egaa viidiyoo walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.